Tole daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show baga jiraattan nagaan keenya kan jaalalaa kan ulfinaa kan oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti sanaa qaqqabu kan jedhu qopheessaan qophii Qaanqee Show har'a ana Habtaamuu Lamuuti. Hedduu keessan viidiyoolee yeroo darbe irratti yaadaaf komentii jajjabina hammanan jedhamne naa laattan hedduu keessan baay'een isin galateeffadha. Viidiyoo keenya akka tasaatti beekamu waatu butee Facebook irraa nurraa balleessee ture deebisee maxxansuu yaale sadarbe irratti garuu komentii gara 70 meeqa ol yaada jajjabinaa yaada na cimsu yaada na utubu hundumti keessan naa laattaniif baay'ee jechootuttiin isin galateeffadhu hin qabu. Haala bu'aa ba'iin keessa darbirraa amma tokko haasee mooraa jajjabee keessa ture jedhee dubbadheerraa ammoo akka carraattee yeroo sanatti shamarran 14 waliin baranne yeroo jalqabaaf marsaa jajjabee keessatti marsaa keenya keessatti intala shamarran jaalakoo tokko immoo waliin turre biyya arabaarraa naquunnamte baay'een gammade dhugaa ani namoota baay'een arge keessaa warra waliin turre keessaa tokko lama Washington DC jiraatan Addisuu Karrayyuutii fi Rattaa Wayyeessaati warra kana duwwaa na yaadadhan ture hammoona intalli durbaa kunis immoo biyya Middle East irraa naa bilbiltee gaaddisee boo'ichaan wal jinaasaa ture baay'ee natti tola waan darbe hedduu dubbanne boleettii koo baga nagaan jiraatte. Viidiyoo isa dura maxxanse irratti immoo namoonni na komattan komee gaafan jedhu maaliif waan maxxansite tokko deebistee kaastinaan jettan waa'ee saatalaayitiiraa fi waa'ee obbo Eliyaas Ibsaa dubbadheerraa kaasuu kootti komiin ejjennoon qabdu namoota naan jettanii dhiifama naa godhaa yeroodhaaf viidiyoo sana maxxansuuf an dirqame hojiin koo yookaan immoo hojiin Qaanqee Show jireenya nama tokko balleessuu otoo hin taanee fi haaluma waan nutti dhaga'ame waan yeroo jirurraan dubbadde haasaan sun hin dhumne gara fuula duraattis haasa'uu hin danda'a na keessuma jira kanaaf akkasitti na hubadhaa ejjennoo guddaan qaba ejjennoo cimaan qaba garuu yeroodhaaf viidiyoo sana achirraa kaasuu hin dirqame. Tole baga jiraattanii yeroo darbe magaalaa Columbus Ohio deemeen ture intala tokko wajjin wal agarree intalli kun natti dhuftee haabteena jettiin ani kan hin dhaladhee guddadhe magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo nan dubbadha maatii koorraan bare garuu afaan Oromootiin barreessuuf dubbadhuu hin danda'u yeroo hundumaa yaan jette gaafa borsaasee bantuu jechooti afaan Amaariffaatiin barreeffaman hedduutu kiisase keessa borsaasee keessa harcee warra kana haa hoo hi haa warra jedhan sanatu keessa harceennan maalni kunniin jennaan ani yeroo baay'ee gaafan waan tokko namatti himuu naan jette jechoota kanattan gargaaramaa naan jette gaaffii tokko si gaafadhu akka artistii Oromoo kan Qaanqee Show'tti naan jette toleen jedhan ani kan hin jiraadhu magaalaa Washington DC keessa naan jette konsertii abashootaa hedduu dhaqaa kan Oromootaa keessatti yeroo darbe haceenfaa deeffaan daawwitee jechuuseeti deeffaan dhufanii baay'ee natti tole jaamboo fa'aa argee garuu maaliif artistoonni Oromoo akka artistoota warra gurraachaa gaafa sirbanii shamiza isaanii ofirraa baasanii hin darbatanii naan jette shamiza hacee barbaaddeennan laakkii ati immoo dubbiin siin galu naan jette shamiza isaanii barbaadee miti qaamuma isaaniin arguu fedhee naan jette tole giiftii koo maaluma sii godha qaamni isaanii jedhan achi keessaa kan arguu barbaadu maaliif kana warra abashootaan isaan akkasin godhana dhiisinaan jette warri abashootaa baasanis baasuu baatanis isaan kana fakkaatu naan jette qeenaan jette maal jechuu keetinaan garaa guddatu naan jette tole giiftii koo intalli dubbii qabdi amma haceen hin jirina caaluun amma yoo baaste maaluma sitti fakkaattinaan haceen koomoo naan jetteenaan qubee jenereeshiniin haceen imma elli yookaan laa fakkaatti naan jette maal jechuudha innaan miila guddattii naan jette tole waan baay'ee dhagaadeen Deevoon jedheen akkuma isin jette Dave daawwite oh my god Dave is my favorite artist I love him annu fen jiraan jette afaan ingiliffaatti hoot Deevoon maal fakkaata daawwiteen ennaan Dave moonaan jettee ennaan Dave koomoo kana fakkaataa jette maal jechuudha ennaan baa naan jette hojjaan isaa dheeratee goophachaa jira naan jette tole intalli kun dubbii qabde anoo maaliif anamma yoon ofirraa baase maaliif sitti fakkaadhaan jedhe ati immoo hafti isheettennan qoo fakkaattaa naan jette maal jechuudhaan jedheen mataa guddattaa garaa guddattaa naan jette cabsi haa cabsu salphadhu eega garaadhuma kootti tole artistoota Oromoo jaamboon oon jedheen jaamboon immaa alaabaa abaawoo fakkaataa naan jette rifeensa isaatiin jaamboon na keessa
warra muuziqaa dhabatano tottowaa beektaa inna tottowaa my god so maal fakkaata innaan tottebeen immaa hindulloome malee moodelistii fakkaata isin artistoota Oromoo bareedina isaanii fokkira isaanii ilaalaa oolte tokkittiitu naafe meeta kana naa kennin hirphaa gaanfuree immaa kana fakkaataa naan jette maal jechuudha kun miila sadii qaba innaan dubbiin siingaloo gurra seeratti Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaara bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, sila akka jaalalaa lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaara bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, silakka jaalala lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu malee, nu baasan addaan baanee, nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree, irbaanii rabuusa qabaay, seeqanii sesseeqanii, kan gargaar nu baata anjaraayin. Tole daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show har'a waan irratti haasa'uu barbaadu injifannoolee ilmaan Oromoo biyya alaa jiran galmeessan kan biyya keessa jechoota ittiin dubbadhee fixuun qabu guyyaadhaa gara guyyaatti gootummaa Oromoo boonsan gootummaa nu boonsan gootummaa addunyaa irratti nu boonsise hojjetaniiru kana cufti keenya shakkiin qabnu gara biyya alaatti hin deebi'a diaspora biyya waggaa 14 keessa jiraadhe. Waggaa 14 kana keessatti Oromoonni biyya alaa injifannoo isaan gurguddoon galmeessan injifannoo 2. Injifannoon kun injifannoo hiriyaan qabne tokko tartiibaan wanta deemaa jiru natti fakkaata. Sadaffaanis itti fufa natti fakkaata. Tokko injifannoon qilleensa Oromiyaa bilisoomsu. Qilleensa Oromiyaa Oromoon amata ergi gaafa gabroome kaase isa duras sadarkaa jalqabaatiif hammuunaatti sagalee kan hin qabne ilmaan Oromoo keessaaf alaaf keessa kan walitti fidu ilmaan Oromoo kan walitti tokko godhu ilmaan Oromoof qabsoo Oromoo cimsa jennee kan abdannu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin dhaabbachuunsa injifannoo guddaadha. Injifannoo isa lammaffaa. Injifannoo lammaffaa Oromoonni biyya alaa keessa jiraatan guyyaadhaa gara guyyaatti waggootii hedduudhaaf gochaa turan mootummaa alaatti mootummaa addunyaatti waa'ee Oromoo himachuu waa'ee Oromoo labsachuu hammeenya mootummaa Itoophiyaa TPLF himachuu irratti injifannoo gurguddaa godhan keessa Ebla 19 kan godhamedha. Injifannoon Ebla 19 godhame ilmaan Oromoo isteeta 33 keessa ilmaan Oromoo isteeta 33 keessa magaalaa Washington DC keessatti wal ga'anii godhan mootummaa addunyaa fuulduratti Oromoon eenyu Oromoon maali Oromoon maal godhe Oromoon saba kamiiti fe'iin Oromoo maal fe'ii mootummaa Itoophiyaa nurra kaa'uu fi taappellaa mootummaan Itoophiyaa nutti laxxafu otoo hin taane ummanni Oromoo ummata akkamii akka taane ummanni Oromoo ummata nageenya barbaada ummanni Oromoo ummata bilisummaa barbaada ummanni Oromoo ummata kan nama hin xune ta'uusaa galmeessaniiru. Injifannoo guddaan kana DC duwwaa miti European Union biratti kan godhame Oromoon biyya alaa injifannoo gurguddoo galmeessee jira. Injifannoo gurguddoo lama kun kan hiriyaan qabne kan nu boonsu kan ilmaan Oromoo boonsu keessatti iyyuu DC keessatti kan godhame Itoophiyaa xiqqoo keessatti kan godhame baay'ee nu boonse. Baay'ee hammana kan hin jedhamne nu boonse. Oromoon eenyu ta'u babbareedanii mimmiidhaganii naga qabeessan waldaa kiristaanaarra wal amantaa islaamaarra waaqeffataarra achitti wal ga'e loqodaan utuu waliin qoodiin amantiin utuu waliin qoodiin ilmaan Oromoo tokko ta'e eenyummaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf kan achi dhaqamee godhame injifannoo guddaadha. Baay'een isin galateeffachuu barbaada. Osoon gara kanatti hin deemin isa itti aanu maaltu barbaachisa jedhetti hin deemin dura jecha tokko hin gadda akkuma sila isin jedhe yeroo gara Ameerikaa deemuu ka'u maallaqi keenya kan Kanaadaatiif kan Ameerikaa tokko miti. Dhaqeen baankii irraa jijjiiradhee dhufeen maallaqa kana ganama deemuudhaaf jedheen xarabeezaa gubbaa kaa'een
akkuma beekame gaa Facebook irra waajjira qaanqee show keessa ol galeen waa ilaalaa jira. Ilmi koo waggaa 8 beekam maallaqa kana argee dhufe daadii naan jedheen. Maallaqa Kanaadaarraa maallaqa Ameerikaan jaalladhaa naan jedhe. Ani biiziin ture yaadan laannee callisee nama tole jedheen hojii makoottan fufe. Ammas gurbaan na bira dhaabbata. Daadii maallaqa ta'e garuu barteettaa naan jedhe. Okay, gurbaan kun attentionii barbaada jedheen gadi galeen garagaleen tole maaliif hin jedheen. Maallaqi Ameerikaan naan jedheen we trust in God namaan jedha. Kanaaf hin jaalladhe kan Kanaadaarraa naan jedhe. Waaqatti amanna waan jedhuuf jedhe. Gurbaa kana mucaa xiqqoo se'een yommuu sanatti gurra laanneef maaliif akka inni haasa'u naan galle. Tarii maallaqatu kan Ameerikaatu waan guddaa ta'e yookaan immoo xiqqoo qalloo waan taateef qalloodha kan Kanaadaarra. Tarii kanaaf jedhaa jedhee manniise. Garuu inni waan arge qaba. Iji ani ilaaleef iji inni ittiin ilaale adda adda ture. Mucaa xiqqoodha. Naan gadi ilma kooti tuffadheen dhiiseen ture. Garuu waan gaarii keessa ture. Tarii har'a haasaan haasa'u isiniif gatiin buusu ta'a. Tarii haasaan haasa'u haasaa akka doktorotaatti haasa'uun ta'a. Akka xiinxalaa siyaasaatti haasa'uun ta'a. Akka beektotaatti haasa'uun ta'a. Akka hayyootaatti haasa'uun ta'a. Akka qabsaa'otaatti haasa'uun ta'a. Haasaan koo haasaa wallaalaa seen ta'uu mala ta'a. Haasaan koo haasaa gatiin qabne ta'uu mala ta'a. Waan argeeffan qabaaf hin haasa'a. Beektota hedduu qabna. Gootota hedduu qabna. Qabsaa'ota hedduu qabna. Qabsoo Oromoo kanatti kan dheebotan, qabsoo Oromoo kanatti kan beela'an, qabsoo Oromoo kanatti kan rakkatan, qabsoo Oromoo kanatti keessi isaanii kan madaa'e. Hamilee muratanii hamileen isaanii cabee gola golatti galee meeqatu jira. Warraan kaleessa uummata fuulduratti ba'anii uummata keenyaaf waadaa galanii uummata keenya bilisoomsuudhaaf muratanii ka'anii lafee jaallawwaniin alaabaarra harka ka'anii saba isaaniif waadaa galanii har'a garuu abdii muratan meeqatu jira. Abdii murannaan isaanii namarraa isaan baase dhaaba biraa bixxilu iddoo biraa dhaqu waldaa amantaatti galu qeesii ta'u sheekii ta'u qabsoo dheengadda eegalan qabsoo dheengadda jalqaban galmaan otoo hin gahin hamileen isaanii kan cabe. Afooshaatti kan gaddeebi'an qabsoo dheengadda hoogganan dhiisanii gandatti kan gaddeebi'an qabsoo dheengadda geggeessaa turan dhiisanii amantaatti kan gaddeebi'an hedduutu jira. Haadha kan itti dhabee jira, abbaa kan itti dhabee jira, ija kan itti dhabee jira, gurra kan itti duudee jira, kan wiilcheerra taa'utu jira, kan kaazaraan deemutu jira, kan galaana keessatti of biraa dhabnetu jira. Sababii qabsoo kana rakkoon keenya yeroo hundumaa garuu nama tokko himanneeti kan kana ta'aa jiru. Rakkoon keenya yeroo hundumaa garuu ganda tokko himanneeti kan kana ta'aa jiru. Qabsoon keenya fuulduratti deemuu hanqachuunsee hamilee nu buusee gola golatti nu deebisee ta'uu malata. Warreen arrabni isaanii sibiila muru. Warreen yommuu haasa'an nama boossan. Yommuu dubbatan keessa nama raasan meeqatu golatti galee jira ta'a. Carraa isa dhumaa haa yaalluun jedha. Abdii murachuu keessaa baanee carraa isa dhumaa haa yaallu. Rakkoo uummanni Oromoo har'a keessa jiru daran kan jabaateedha. Rakkoo waggoota dhedheeraa nu booda jiranirra inni ammaa kun kan hammaateedha. Barataa yuunivarsiitii kan mana hidhaatti gad darbaa jirudha. Kan ajjeesaa jirudha. Kan biyyaa ba'e biyya ollaatti ajjeesaa jirudha. Kan galaanaan dhumaa jirudha. Kan bineensaan nyaatamaa jirudha. Kaleen keessaa ba'e gurguramaa jirudha. Lammiin keenya salphina keessa galaa jirra. Salphina kanan jedhamne keessa amma Oromoon kan galaa jiru. Oromoon warri biyya alaa jirru kun injifannoolee gurguddoo lama galmeessineerra injifannoo tokko nuuf.
hafte kana garuu mee itti hayaannu mee ummanni Oromoo biyya keessaa maal jedhame haa dhaggeeffannu. Kana ummanni Oromoo biyya keessaa har'a kan inni jechaa jiru waan isin eengadda itti rakkattan, waan isin eengadda itti beeloftan, waan isin eengadda itti qaama hir'atan, waan isin eengadda akka fardaa sibiilaan luugamamtan, waan isin eengadda itti biyyaa baatan waammachaa jira. Yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo jiraa jedhanii gaafatanii kana barbaadaa jira har'a. Ummanni keenya biyya keessaa kan na bilisoomsu, kan bilisa na baasu, kan rakkoo kana keessaa na baasu, kan miidhaa kana keessaa na baasu, alaabaa kana, ummata kana waboo duwwaadha jechaa jira. Biyya keessa inni jiru waboon akka jiru waan beekuuf waammate. Sababiin isaa isatu wabootti dhiyoo jira gaa. Kiiloomeetirii 3,000 irraa fagoo jirra. Kiiloomeetirii 1,000 meeqa fagoo irraa jirra nuti. Inni garuu kiiloomeetirii muraasa irraa jiru isa waammachaa jira. Utuu hin jiru ta'e waammatu. Sabni keenya addi bilisummaa Oromoo yookaan waboon hin jiru otoo ta'e hin waamu. Sababiin isaa waan hin jirre akkamitti waama? Waan jiru waama. Nurratti dhiyoo jira. Ni beeka. Garuu akka feene, akka barbaanne, akka ummatichi fedhe hin taane rakkoon eenyu bira yoo jenne of deebine of ilaallu. Mee waboon maal jedhamee haa dhaggeeffannu mee isaanii namni. yoo ummatichi nuti du'uuf jirru immoo waan ittiin lollu kilaashii tokkollee nu hidhachiisu Oromoo miliyoona 45 harka duwwaa ittiin bosona keessa yaa'an maaltu namatti dhaga'ama. Kanaaf biyyoota ambaa ta'anii biyya alaa ta'anii bilisummaa hawwuun furmaata hin taatu kanneen bilisummaa hawwan cufti isaanii qabsoodhaan waan barbaadan gumaachuu gaafa jennu immoo masti dirqama namni kamiyyuu xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan jaarsa jaartiin dirreetti gadi baati kootaatti qawwee fudhadha nu faana qabsoo geggeessaa jechuu callaa miti. Yoo xiqqaate kanneen biyya ambaa jiran waraana bilisummaa Oromoo iddoo kanatti walitti qabamee lolaaf of qopheesse. Waraana bilisummaa Oromoo fulaa kanatti walitti qabamee lolaaf leenjisa obbaafatee lolaaf of qopheesse rasaasa meeshaa bitanii ilaaloo nuti immoo sibira jirra jedhanii waraana kana gargaaru malan. Hadirree falmaa gubbaa jiru waan falmuun barbaada. Muka keessatti qawwee muka taatee bonyee hin tolfan. Qawwee feenaa jechuun nuti gabaabatti. Wanni haga irraa gabrummaa Oromoon gabrummaa hoggaa dhibbaa ol irra turee jedhan. Gabrummaa kana wanni nurra tursiise Oromoon beekaan dhabne, goota loluun dhabne, qawwee loltuun dhabde Oromoon. Akkasumas irra caalaa nyaata isaaf dhugaatii isaa caalaa kan inni fardeessee barbaadu hidhannoo akkasumas qawwee rasaasa ka ittiin gumaa saba isaatii baasu ka ittiin bilisummaa uummata Oromoo dhaqqabsiisu ka inni barbaadu kanadha. Jarootan dubbatan kun warroota barattoota yuunivarsiitii keessaa ba'anidha. Bara 2015 bara 2016 kana keessa immoo haala kana caalaatti kan jiraachaa jiru. Har'a kan barbaadaa jiru ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo waboo koo jedhee waammachaa jira. Waboon immoo warri biyya alaa saba keenya na waammachaa jirutti dirmachuudhaaf saba keenya biyya keessaa na waammachaa jiru dhaqee gabrummaa jalaa baasuuf kan na barbaachisu qawweedha. Ilkaaniin ciniinuu hin danda'u qawwee naa bitaadha. Qawwee natti kennaadha. Lubbuu koo kennuuf qophiidha jedhame. Lubbuu koo tokkitti bakka buutiin qabne ani kennuudhaaf qophiidha. Garuu ilkaaniin hin ciniina mukaan hin naqee lolaa. Kanaaf koree dheengadda injifannoo isa dhumaa kana nu galmeessitaniifan yaada tokko kennuu barbaade. Koreen kuni biyyoota Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Iroopi, Middle East irraa namni tokko yoo bakka nuu bu'e akka Oromootti nu ta'ee jechuudha. Koreen tokko ijaarame waraana jiru kana Photoshoppiidha moo waraanni kun hin jira kan jedhamu dhaqanii ilaalanii dhufanii
rakkoon waraanni kun ittiin biyya dhaqee hin lolleef rakkoo waraanni kun dhaqee waan isin barbaadan akka isin barbaadanitti hin gooneef dhaqanii iyyafatanii ummata Oromootti dhufanii ummata Oromoo tokkoon keenya dirqama lammummaa dirqama sabummaa nutti kenname qawwee isaan barbaadan kana namni tokko qawwee tokko binne bilisummaa hawwinu kan arkaan ga'uu dandeenya kana gaafa hin jedhu gaaddisa Oromummaa jala taa'een isiniin jedha gaaddisa gandaa gaaddisa dhaaba siyaasaa gaaddisa amantii jala taa'ee miti miseensa adda bilisummaa Oromoo mitan biyyi koo garuu akka seen bilisoomtuun barbaaduu duwwaa otoo hin taane bilisummaa sana aarsaa waan kennamu aarsaa kaffaluun namarra jiraatu kennuudhaaf qophiidha. Malcolm X akkas jedhe bilisummaadhaaf namni aarsaa of gochuuf hin qophoomne waa'ee bilisummaa haasa'uun illee isaaf hin ta'u. Bilisummaa labsina waa'ee bilisummaa barbaanna bilisummaa hawwina waa'ee bilisummaa halkanii guyyaa iyyina bilisummaa kanaaf aarsaa of gochuuf qophoofne aarsaa gaafa isiniin jedhu dirqama dhaxxanii lubbuu keessan kennuu duwwaa miti maallaqa kennuu cinaa dhaabbachuu olola alaa oofamaa jiru kana dhiifne fedhii ummatni Oromoo barbaadu kana cinaa dhaabbanne ummanni keenya maal barbaada yeroo amma isa jedhu kana ilaalle fedhii ilmaan Oromoo guutuudhaaf yoo qophoofne fedhii ilmaan Oromoo guutuu dandeenya. Kanaachi waggaa meeqa guutuu wal nyaachaa wal arrabsaa wal xureessaa dhaaba ijaaraa dhuma deemnee hafna. Koreen kun dhaaba siyaasaa kamirraa walaba kan taate koreen nuuf ijaaramte. Bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru jedhame kana bakka woboon jira jedhame kana dhaqanii ilaalanii dhuguma jiraaf hin jiraanne isaa ilaalanii dhufanii ilmaan Oromoo tokkoon bilisummaa hawwutti fedhii bilisummaa qabutti dirqamni nutti kenname qawwee tokko binnee bilisummaa hawwinu kana argachuu qabna. Xiinxalaan siyaasaa keenyaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin obbo Jawaar Mohaammed yeroo darbe akka jedhanitti mootummaan Ameerikaa bilisummaa akka seenuu laattu footoo hin taane nuuf mootummaa Itoophiyaa gidduu akka seen baatuuf jedhe. Har'a yoo isaan ba'an maaliin qophoofnee jirra? Dhugaa dubbatan obbo Jawaar. Bilisummaa eenyuun namaaf hin kennu. Bilisummaan aarsaa malee hin dhuftu. Bilisummaan maallaqa qabeenya hundumaan yoo cinaa dhaabbanne duwwaadha kan dhuftu. Tarii rakkina nama tokko himannee dhaabarraa fagaachuu dandeenya. Nama tokko ilaallee min kan qabsoomne. Nama tokko ilaallee min kan qabsootti galle. Qabsootti kan galleef ummaan Oromoo bilisummaa barbaachisee jenneeti bilisummaa gonfachiisuudhaaf. Ganda tokko rakkina himachuu dandeessu. Waggootii achi darbanii obboleencoon keessaa ba'e. Lafa kaayyoo isaaniitti galan har'ammoo obbo Daawit tarii immoo dari Jawaartu bulchitaa bura. Obbo Jawaartu immoo rakkina. Nama himachaa dhuma deemna waggaadhaan. Ofitti ilaallee waan nu barbaachisu mi'a qoon. Dirqama lammii mirga keenyaaf otoo hin falmatin dirqama keenya raawwanneerraa waan jirutti ilaalu. Amajjii tokko dura Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin yommuu qilleensarraa bu'ee jedhame sana gargaaruudhaafitu asuma hawaasa nuti nama 10tu jira as magaalaan keessa jiru kana keessa maallaqa walitti guurree ergine waraqaansa nageen illee nuuf hin geenye sokke rakkinan qabu maallaqa kana walitti guurree ergine Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidhaaf qilleensarratti deebi'uu qaba sagalee uummata keenyaa inni. Asii amajjiin tokko immoo gaafa ga'u immoo ammas waraana adda bilisummaa Oromootiif kennaa mataa fedhii mataa keenya waggaatti goona kana goona jenneen aboo nama tokkotti meenan maallaqa waboodhaaf erguu barbaadne aboo isin maallaqa yeroo nurraa guurtuu naan jee namichi maali yoom sirraa fuunee hay dheengadda torban lama dura sitti laannee naan jennaan lakki inni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif jennaan aboo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif waboo nutti tokkumatti beeknaa naan jedhe. Namooti baay'een akkasitti beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi buusiin kennamu kuni wanta waraana bilisummaa Oromoof kennamutti fudhatu. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin TV yookaan immoo saatalaayitii sagalee uummataa akka ta'ee fi addi bilisummaa Oromoo mul'altu akka ta'e addaan hin beekan. Kan nachumarraan hubachiisuu barbaada. Waan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif maallaqa kennanii waan waboof kennan itti fakkaata. Sababiin isaa alaabaadhuma tokkotu fuuldura jira waan ta'eef akkasitti illee utuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irraa uummataaf ibsan bareedaadha. Lammaffaatii achiis deebinee nama biraa immoo gaafadhu aboo maallaqa yeroo hundumaa nurraa hin kennu naan jedhe maaliif hin laattu
waraanni daggala jiru kun beela'ee kophee malee miila duwwaa deemaa jira siif lolle immoo ergi jedhanii saantima tokko illee hataatu halaan nu fennaan abuu amata meeqa guutuu gargaaraa turre naan jedha amata 8 waliin jirra nama kana suma guyyaa tokko kennee hin agarreen jedheen baran xaaliyaanii turen kennaa ture naan jedha barinni xaaliyaanii ture waggaa utuun biyyaan bahin 1991 keessa turen achi isa waggaa 25 dura laannetu har'a waan akka har'a kennenetti himanna waggaa 25 dura waan goone har'a waan godhaa jirutti himanna qabsoo isa waggaa ani 1991 qabsa'in har'a akka waan qabsa'eetti himadhaa jira qabsoon akka waan bilisoomnettitu qabsoorraa fagaanne isuma yeroo darbe sana akka saawwaa alala guurra qabsoon hin bilisoomne qabsoon ammayyuuttuma jirti rakkoo qabsoo kana keessa yeroo baay'ee kana himan qabsoo keessa rakkoon hin jiru sanaan immaa qabsoon maaliif qabsoo jedhamre rakkinni jiraachuun dirqama kanaaf qabsoo jedhame miidiyaaleen oromoo jiran kun tarii nu gargaaruu danda'u ta'a waraana amma rakkadhi qawwee naa bitaa jedhu kana utuu dhaqanii nu ilaalanii oromiyaa miidiyaa neetwork oromoo tiiviin yeroo lammaffaa isaanii deemaniiru galata guddaa qabu kan isaanii guyyaa biraa itti deebidan miidiyaaleen keenya kun dhaqanii ilaalanii mee wanti kun dhugumaan jira mee wanti kun dhugumaan jira ummata oromootiif woboo gidduu gidaara ta'ee kan jiru kana jalaa diigame ummata oromootiif woboo akkamittiin walitti finne akkamittiin rakkoo ummata oromoo rakkoo woboo gara ummata oromoo kan ummata oromoo gara wobootti finne jara kana lamman wal simachiifna miidiyaaleen irratti nuuf hojjetanii baay'ee bareedaadha fedhiin keenya bilisummaa yoo ta'e isa bilisummaatti nu geessu kan irratti hojjechuu qabna koreen kun adaraa rabbiin isin gaafadha mee injifannoo sadaffaa kana nu galmeessa mee nu ilaala isa narra kadhe qawwee naa bitaa jiru kana mee dhaqaa nu ilaala miidiyaalee oromootti gargaaramaa dhaqaati ilaala fidaati gara keenya gara ummataatti nuu fidaati ummanni immoo achirratti dhaabbanne haa gargaaru dhaaba kamiin iyyuu haa ta'u warra kamiin iyyuu haa ta'u afaan oromoo haasa'e daggala keessa jiraate an oromoo bilisoomsuuf as jira kan jedhu kan tarii kaawaawonis waraana qabaachuu danda'u ta'a isaanis dhaqanii nuuf ilaalan warra jiran kan ilaalanii gara ummataatti nuu fida ni gargaarra cinaa dhaabbanna yoo deemuun nurra jiraates dhanne akkuma lammiiwwan warra kaanii biyya keenyaaf aarsaa taana koreen kun maaloo wanta kan irratti nuuf dalaga seenaa ajaa'ibaa nu galmeessa qilleensa oromiyaa bilisoomsine dhugaa bilisoomsine ummata oromoof ummata addunyaa walitti finne wal beessifne oromoon eenyu akka ta'e barsiifne eeyyee barsiifne kana booda kan nu barbaachisu mootummaan wayyaanee abadan karaa nagaatiin aangollaattu never ever har'a utuu karaa nagaatiin biyya keenya keessatti mirga keenya ni arganna ta'e obbo Baqqalee Garbaa faakinoo waggaadhaa gara waggaatti mana hidhaatti darbatamaan jiran himatan taa'e irratti himatanii namni biyyattii keessa jiraate namni biyyicha keessa jiraate paaspoortii biyyichaa qabaate seera biyyichaatiin bulee taaksii kaffalee biyyattii keessa jiraatanii achumatti taaksii biyyichaa kaffala seera biyyichaan bulaa karaa nagaatiin qabsaan kana wayyaaneen guyyaadhaa gara guyyaatti doorsu yaa jirti barattoota oromoo yuunivarsiitii irraa ari'a hayyoota keenya mana hidhaatti dararaa karaa nagaatiin eessaa arganna har'a kan argachuu dandeenyu gochuudhaan Almakiya falmata biyyaa goota koo jajjabee abbee laal waboo aboo laal waboo barattoota biyya koo bilisummaa keenyaaf lafeen isaanii dhabe wayyaa laal waboo aboo laal waboo. viidiyoolee qabnu kana sheerii nuuf godha naaf galatooma torban gaarii isiniif hawwaa torban walitti deebina.
Diga luka sin barbada ya bilisumma.